Hashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota raadii fuudi chaanaalii baga nagaan dhuftan jedha. Horri haarawaa taatanii sabskraabii godhaa. Maatii koo ta'aadha, galatoomaadha. Amma meeshaa mana keessaa hoom gudri kan jedhamu meeshaa saalooniif ta'u baay'ee bareedaadha. In jaalattan jedhee abdiin qaba jedheetiin yeroo dhaqu baay'ee meeshaan isaanii namatti tola. Kan saalooniif ta'u kan waan hundirra kaa'atanii kan meeshaa itti naqatanii kan ababaa keessa kaababoo keessa kaayatanii baay'ee bareedaa, baay'ee namatti tola. Ni jaalattan jedheeti isiniif fidee dhufeen jira. Akkatti bareedu baay'ee tokko bareedaa. Mana keessaniif yoo barbaaddanii onlaayinii ta'ee yoo isteeta keessa jiraattan keessallee jiraate qaamaanis hidhattanii hoo achi meeshaa bareedaa kan kana ta'u hunda baay'eetu jira. Meeshaa manaa hunda waliigalaatti jira. Baay'ee bareeda ho'iiti. Kan warqii fakkaate mana keenya baay'ee bareechisuudha. Dhaqaadhaa bitaadhaa yoo onlaayinii illee barbaaddan guutaadhaa bitachuu ni dandeettanii. Baay'ee ni jaalattan jedhee abdiin qaba. Baay'ee bareedaadha. Gatiin isaallee baay'ee mi'aawaa miti. Kanaaf isinii fidee dhufee jira. Ilaaltanii baay'ee meeshaa waa hunda itti godhatan baay'ee meeshaa namatti tolu ho'iidha. Akka malee bareedu kan karameellaa keessa kaa'atanii kan habaaboo keessa kaa'atan ta'ee meeshaa mana keessaa kan bakka algaa kaa'atanii bakka hunda wanti mana kana jirre hin jiru. Kanaafuu isin onlaayinii illee ajajuu dandeettanii, xaxxanii illee bitachuu dandeettanii. Baay'ee ni jaalattan jedheeti. Kanaafuu akka isinitti tolu abdiin qaba. Akkuma argitan kana baay'ee bareeda. Kun kan bishaaniiti. Kana filannoo abaaboo irra kaa'atanii kana kan karameellaa ta'ee waan hunda akkasumas nama meeshaa manaa itti naqatanii baay'ee bareedaadha. Kun immoo kunis abaaboo keessa dhaabatanii baay'ee bareeda. Dhugaan isiniin jedha ni jaalattanii. Akka malee namatti tola. Kunis abaaboo saaloonii keenya keessaa dhaabnudha. Kunis kan hunduu kan saalooniidha. Isinii qabadhee dhufee yeroo biraallee kan meeshota biraa babbareedoo argee isinii qooda. Akka malee natti tolaaniidhaani. Hedduu tokko bareeda. Dhugaa isiniin jedha. Hedduu meeshaan mana kana hin jirre hin jiru. Baay'inaan amma roozii fi mirshaal minamina dhandhaa kana garuu mana kana baay'ee meeshaan isaanii baay'ee duraan kanaan dura asittiin argeera. Baay'ee saanota ta'ee meeshaa mana keessaa waan hunda mana kana ni jira. Kanaafuu akka malee namatti tola. Kun sukkaara isaanii kan itti naqatan waa hunda maachiidhaan